Haji Adam talaya qabe finne gahe taddasa birrurratti bilbiluuf gadi dhaye taddasa ni dhamira guyyoota lama gahe nafta jajjala kaase bilbila tasa tahe Haji Adam taddasa sihe itti haasaye babbayse itti mimara waan mana baheef itti Haji Adam wayta oduu dhagahe dafee amma namichi makiina ambira gahe Haji Adamin fuudhee mana hidhaatiin gahe poolisoota bira kaahee eegaa jedhee deeme amma yoomuu tanteeti mootummaan Haji Adam beekatee mala baase as keessa jedheen poolisootaani mana fincaanii nageessa wayta dhaqee ol seenee mana fincaanii keessa guuti kallattii hundaa sinaa galmeessa xalayaa ol baafatee kaayatee afaan keessa nyaatee liqimsu seenee alanfatee bulleessa waan dur bahee garaa keessa nyaatee gaddeeffate cuman yoomuu tanteeti mootummaan namtichi wayta dhufe jara dhallaneetite maal gootan jedheen jaarsa isa siin harkaalite jennaan mana fincaanii deeme jetteetti himte sakattaatanii jennaani sakattaane jettee narrabsee deemaa qabaa jennaan qabuudhaa dhayte yeroo dhuftu xalayaa nyaachuu isaa agarte hunda nyaateen fixanne takkattiin harkattafte jara ofirraa dhorgaa tanas nyaatee fixate jara qabuudhaaf dhufte walqabnaan injifate ajaja waraanichaa erga argee hubate fiigee dhufe utaalee haajii morma qabate haajiin isa sol fuudhee qabee lafaan rukute ergasitti baay'attee nama hedduu marsite wayta kana shoggutiif toridaan lafa boote ta duraan Haji Adam dhoysee deemuun hidhate jarri yoo kana argu silaa baay'ee rifate kanarra yoom dhaabbate jecha seenaa dubbate wanti garaa nu baate garatti nu deebite jedhee itti dhaadate waan fiddamee fidaa amma yoomuu tanteeti mootummaan